Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuun akkam jirtan hudan kiyya. Egaa viidiyoo har'a kana keessatti namni tokko iimoo isii wajjin fayyadamaa yoo jiraate yookiin ammoo lakkoofsa keessan sana fayyadamee iimoo yoo banate akkamitti akka isin baruu dandeettaniin as agarsiisaa jechuudha. Yeroo kana isin jedhu namni iimoo keessan yookiin ammoo lakkoofsa bilbilaa keessan fayyadamee iimoo yoo banate wanni iimoo keessan irratti isin fayyadamtan yookiin ammoo isin nama wajjin haasoytan isa biras ni gahaa jechuudha. Kanaafuu iimoo keessan sana namni yoo isin wajjin fayyadamaa yoo jiraate akkamitti akka isin baratanii ofirraatti baasuu dandeettanis ni agarsiisaa jechuudha. Yeroo kana isin jedhu iimoo san eessarraa akka fayyadamaa jiru ammoo bilbila gosa kamiidhaan akka fayyadamaa jirus isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana hamma xumuraatti daawwadhaatii irra baradhaa. Warroota hin beekne baana namoonni beeytan ni beeytanii warroonni hin beekne irraa fayyadama ammoo hiriyootiin keessanis qoodaa isin jedha. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii irratti naaf katabaa isin jecha hamma xumuraatti viidiyoo kana daawwachuudhaan na faana tura. Egaa iimoo keessan namni isin wajjin fayyadamaa yoo jiraate nama sana ofirraa baasuudhaaf yookiin ammoo eessarraa akka inni fayyadamaa jiru baruudhaaf iimoo keessan irra ni galtu. Sana booda iddoo piroofaayilii kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda setting security and privacy kan jedhu kanarratti ni cuqaaftu. Sana booda manage device iddoo jedhu kanarratti ni cuqaaftu. Akkuma isin agartan fuula kanarratti tarreessee isiniif fidaa jechuudha yoo namni isin hordofaa jiraate. Yoo ammoo namni isin hordofaa hin jiraatiin yookiin ammoo iimoo keessan namni isin wajjin banatee fayyadamaa hin jiraatiin haala kanatti isiniif banaa jechuudha. Yookiin ammoo haaluma kanatti nama tokko qofa yookiin ammoo onlaayina jiraachuu keessan qofa isin agarsiisaa jechuudha. Yookiin ammoo jala kanarratti bakka fakkii akka bilbilaa jirtu fakkeenya kanaan gad tarreessee isiniif fida. Eessarraa akka seenan bilbila gosa kamiin akka seenanis isiniif fidaa jechuudha. Kun akkuma isin agartan onlaayina jiraachuu ni agarsiisa. Bilbila Samsung A50 5G dhaanii jechuudha. Biyyi South Africaadhaa jedha. Sa'a kanatti ammoo onlaayina jiraachuu agarsiisa jechuudha. Kun ammoo iimoo makiyya yookiin ammoo iimoo ani amma fayyadamaa ni jirudha jechuudha. Bilbila biraatiin yoo isin hordofaa jiraates biyya namni sun isin hordofaa jirurraa jalqabee akkasuma ammoo bilbila namni sun isin wajjin iimoo sana banee fayyadamaa jirunis bifa kanaan haala kanatti gadi isin tarreessaa jechuudha. Sana booda ofirraa baasuudhaaf ammoo salphaadha. Irruma cuqaaftu. Sana booda loogaawut jedhee isin gaafata. Loogaawut gootanii salphatti ofirraa nama sana rimuuf gootan yookiin ammoo ofirraa akka inni isin hin fayyadamne isin wajjin hin fayyadamne ofirraa karaa kanaan itti baasuu dandeettu jechuudha. Waan baay'ee salphaadha. Waan isinitti ulfaatu miti. Hubannoo qofa daawwadhaatii irraa fayyadamaa waan daawwattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.